jechuun Oromiyaa biyya taate alaabaa mataa ishee qabdu seera mataa ishee baafattee mootummaa mataa ishee ijaarratte jechuudha. Yoo uummanni Oromoo hiree kanatu na baasa jedhee murteeffate. Kana godhuu fi falmii gaggeessinaa uummanni keenya immoo mirga hiree murteeffannaa hanga fottoqiinsaa jedhu konstitushiniin biyyittii bara chaartarri seename 1991 addi bilisummaa Oromoo gaafas biyya seenellee harka keessaa qabu mirga hiree sabootaaf kennametu jira suntu hojiitti hiikama. Sabitti mirga hiree murteeffannaa impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu hanga yoo sun hin taaneefi fottoquu jedhu hiree kennameetu jira. Sana hojiitti hiiku. Akkaataan hojiitti hiikamu irratti biyyittiin dura dhiibbaa siyaasaa kamirraayyuu walaba bahudha qabdi. Paartiin siyaasaa hundumti isaanii iyyuu waan isaanitti fakkaate uummata isaaniif dhiyyeessuu fi walaba ta'anii dhiyaachuu danda'ututti jira. Poolisiin tikni biyyittii waraanni biyyittii waan paartii siyaasaa tokkittii qofaa deeggaru irraa walaba ta'ee biyya qofaaf dhaabbatee uummata tiksuu qaba. Uummanni bilisa ta'ee fi mataa bilisa ta'e qabu ammoo waan barbaade murteeffachuu danda'ututti jira. Har'a haala amma jiru kana yoo amma kaate referendamii Oromiyaan Itoophiyaa keessaa jiraattu moo Oromiyaan biyya of dandeesse haa taatu gaggeessi jedhan waraana nama ajjeesu jira, poolisii nama hidhutu jira, tika nama ukkaamsutu jira. Uummanni sagalee isaa kanannaasaa jedhee kennachuu hin danda'u. Kanaafuu uummati kun jalqaba bilisa ta'uutu irra jira. Obbo Marroo bara 2018 yeroo mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu dhaabota siyaasaa akka shororkeessitootaatti farrajaman kanneen akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa dabalatee akka biyyatti galanii karaa nagaa qabsaa'an balballi baname. Yeroo gaazexeessonni fi falmitoonni mirga uummataa akka dhuunfaanis ta'e gurmuudhaan ijaaramanii socho'an karaan baname qabsoo hidhannoo dhiistanii deemsa nagaatti hirmaachuu diduu keessantu rakkoo walxaxaa amma dhufe kana fide kanneen jedhan ni jiru. Kanaaf deebiin keessan maali? Ajaa'iba! Dhaabonni biyyoota adda addaa keessatti falmii gaggeessaa turan shororkeessitoota jedhaman irraa ka'edhanis hundumti isaayyuu jalqabaanuu sirriidha. Addi bilisummaa Oromoo shororkeessaa hin turre. Shororkeessaa too ta'ee biyya ati jirtu keessaa naannoo Waashingten DC, Minisoota, Minneapolis waajiroota qabu turani. Kanaafi jalqabumarraa yakkitti warra yakka dalagetu yakka namarra taa'ee ka hidhamanii mana hidhaa keessatti du'anii fi mana hidhaa keessatti qaamni irraa hir'ate hundumti isaanii gaafa hiikamanii isaan miti ka hidhamuu malee warra isaan hidhe sanatu hidhamuu malee ture. Kun hundumtiyyuu seera hin hordofne yakka warra hojjetetu yakkamaatu warra qulqulluu yakke. Fincilli ture carraa gara fiduutti adeemaa ture. Paartiilee siyaasaa fi aktiivistoota hedduutu itti dhimma bahuu dadhabee gurgurate malee. Mee biyya Sudaan kaabaa Albashir irratti fincila adeemaa ture ilaalin nama kana achirraa buusuu qofaatiin miti. Namooti paartii siyaasuma dhaabicha keessa ta'an Albashiriin deeggaranii qabsoo sana ugguruuf turan akkuma kan Itoophiyaa keessa. Uummanni Sudaan ni dide. Warra mormii keessa jiruu fi wareegama sana kaffale walitti fidanii mootummaa ce'umsaa ijaarrataniitu gara filmaataa akka deemanitti rakkoo sana furachuutti yaalani. Itoophiyaa keessatti sun hin taane qaamuma kaleessa nama ajjeesaa hidhaa turetu deebi'ee barcuma aangoo siyaasa uummata harkaa fudhate. Warri kaleessa immoo sanallee wareegama kafalamaa turetti guduunfaa gochuu dadhabe garuu immoo mootummicha sana deebisanii ceesisna biyyin jiriin jedhani har'a mana hidhaa jiru beeki hedduun isaanii dogoggora uuman sanaaf gatii kaffalaa jiru. Kanatu ta'uutti jira. Gaaffiin ilmaan Oromoo bara dheeraa fincilli dargaggoon hedduun qarree fi qeerroon Oromoo hedduun itti fidimamanii deebii hin arganne. Akkaataan addi bilisummaa Oromoo biyyatti deebifame rakkoo har'a jiruu fi sababa ta'e kunillee gaaffiin sabaa osoo deebiin argatiin dhaabichi kaleessa waan mana ba'eefillee osoo guduunfaa ittiin godhiini gara booji'amuutti adeemaa ture itti sana hundumaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo sirnaan ni beeka. Kanaafi boru rakkoo guddaa dhuftuu malutu jira waan ta'eefi waraanni bilisummaa Oromoo immoo qabsoo saba Oromoo kumni hedduun itti kitimame tokkollee hin sharafu hanga isheen gamna geessutti waan ta'eefi duubatti hafne. Wanti kaleessa jennee irraa hafne immoo har'a hin hanqanne jechuudha. Nuti sababa sanaa ta'uu hin dandeenyu. Taatee har'a dhalataa jiruu fi dhugaa jiru gaafas dubbanne malee.
waa'ee mootummaa wajjin gattaanii dubbachuu fi araara buusuu ennaa gaafatamtan ulaagaan ijoon isin lafa kaayyattan tokko bakka qaamni sadaffaa argameef bakka gamlameen itti wal ga'uudhaaf waliigaletti ka jedhudha. Qaama sadaffaa naa jettan qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama biyya alaa fakkeenyaaf qaamota akkamiiti? Isa kana namoo gaazexeessaa keessan biyya keessaa Naakoor Malkaa jedhamutti kanaan durallee intarviiyuun inni taasise himeen ture. Qaama sadaffaa jechuun maal jechuu kan jedhu qaama sadaffaa jechuun rakkoo yookaan dhibdee wal fakkaataa akkasii addunyaa mudatte hiikuu irratti muuxannoo gahaa qabu. Nagaa waaraa saba gidduu galeessa godhate buusuu fi malee qaama tokko fayyaduu fi fedhii gar tokkotti looge kan hin qabaanne abbootii amantaa irraa ta'uu danda'a, jaarsa biyyaa irraa ta'uu danda'a, international NGOs ta'uu danda'u, international conflict resolvers ta'uu danda'u, Afrikaa keessaa ta'u, biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa iddoo barbaade irraa ta'u, biyya keessaa iyyuu haa ta'u. Ammoo kan eenyuufuu loogii tokkoyyuu dhaabbanne rakkoon kun dhumuu qabdi, furmaata waaraa argachuu qabdi jedhee loogii malee qaama dalagu jechuudha. Ka akka amma isteet maafiyaas namoota mataa isaanii tolchanii yeroo barbaadanitti haaluma barbaadanii araara buusuuf adeemuu jirraa jedhanii dabballoota tolchan sana miti. Warra abbootii gadaa jaarsa biyyaa jedhanii tokko gadaan Oromootuu sirnaan akka gadaa beeknuuf ulaagaa gadaa guutuu hin qabdu Oromoon har'a. Kittuun gadaa ka hafte xiqqoo ka jirtu Boorana keessa turte isheeyyuu balleessanii jiran. Namoonni ulaagaa gadaa guutaniyyuu hin jiranii. Hundumtuu mandara keessa abbaa gadaa ofiin jechaa jira. Oromoon gadaa meeqa qabdii fi abbootii gadaa meeqa qabdii beekamee soo jiruuti jechuudha. Warra akkasii rakkoo kana furuu osoo hin taane rakkoo kanatti beenzina naqanii miti rakkoon kun ka furamuu danda'u. Qaamoti nuti jenne yoo jiraate yoomiyyuu fudhachuuf qophii jennerra har'as wanni jijjiirame hin jiru. Garuu immoo amma rakkoo guddaan ka jiru biyyi impaayerri Itoophiyaa mootummaa uummata bakka bu'uu waan kana dubbatee furuu danda'u hin qabu. Rakkoo guddaan dhibdee kana isa kana. Faalli nuti keessa jirru Oromiyaan maal keessa akka isheen jirtu, ilmaan Oromoo maal keessa akka isaan jiranii, kaaba kibba dhiha baha gidduu galaan isiniyyuu qubuma qabdu jenneeti beekna. Kanaaf egaa gara ergaa kootti darbaa ergaan inni jalqabaatii akkuma kanaan dura isinitti himaa turree waraanni PP yookaan sirni nafxanyaa Oromiyaatiin bulchaa jiru, Oromiyaatiin miidhaa jiru jedhee uf dhaadatu. Isaan kun Oromiyaa maal bulchuus miti, Oromiyaas maal miidhuu miti, garuu ilmaan Oromoo manaatii baasanii akka isaan ajjeesaa jiran quba qabdu. Kanaaf qeerroof qarree ilmaa Oromoo hunda keessaniidhaafidha kan nuti dhaamsa qabnu. Dhaamsi nuti amma isiniif qabnu keessaa inni tokko adaraa keessan akkuma kanaan dura isinitti himamee waraanni bilisummaa Oromoo cina keessan akka jiru isinuu quba qabdan. Lola hamtuu kufee kuffisaa akka inni jiru isinuu quba qabdan. Lolli hamaan Oromiyaa guutuu irratti akka inni labsame waraana keessa akka nuti jirru quba qabdan. Ilmaan Oromoo garuu qarreef qeerroon Oromoo garuu ergaa keenya kanaan duraan dhageenye ta'ee otuma dhageessaniitu nu jalaa callisan ta'ee egaa nuti hin beeknu. Maaliif qe'eetti duutu? Maaliif manatti jalaa qabamtanii duutu? Kuni duguuggaa sanyii isin irratti raawwatamuuf dhufedha malee waraana bilisummaa Oromoo fixuu warra dhufe miti. Qeerroof qarree Oromoo isaan warra bor ol guddatan, warra boru biyya jijjiiruu danda'an sana balleessuudhaafidha. Mootummaan hattuun mootummaan shiftaan kun humna qabdu gadi isinitti ergitee ganda keessatti milishaa wajjii walii taatee walii galtee kan isheen sinfixaa jirtu. Adaraa qarreef qeerroon umuriin keessan waggaa 10, 12, 16 hamma kana gidduuti ol jirtan hundi keessan adaraa keessan gara waraana bilisummaa Oromootti baqadhaa. Maaliif duutu? Du'a keessan yeroo dhageenyu nuti baay'ee gaddina hin boonya. Isaan unuun miti loluu kan dhufan isiniin balleessuu isiniin ajjeesuu waan dhufaniif maaliif qeeteessanii duutu? Kanaaf gara waraana bilisummaa Oromootti deebi'aa isiniin jenna. Haalli amman isin keessa jirtan quba qabna. Haalli nutis keessa jirrus quba qabna. Garuu isaan unuun miti kan lolaa jiran.